Isinar quuftanii yannaa miidiyaa irra baatanii wal fixxan. Maqaa gandaa moggaafattanii ummata miskiina addaan qooddan. Abboo quufni isin quuftan sun marzii isinitti haa ta'u. Har'a ka rabbi sii dabarseetiin biyya alaa baatellee ka Oromoon giiftii sii kennee quuftellee wallaahi ummatuma kanarraa nyaattanii ummatuma kana nyaataa jirtan. Quufuma ummanni kun isin quubseen har'a Oromoo irra haqqisaa jirtan. Silaas yeroo ittiin wal gubbanii ummata Oromoo ittiin dhiqeessan kana yeroo gandaa wal qooddan kana yeroo safaraa wal qooddan kana osoo itti fayyadamtanii ummata Oromoo ittiin gargaartanii har'a Oromiyaa keessa beelayaan tokko hin jiru. Isin galee Oromiyaa keessa beelayaan tokko hin jiru. Namni rakkataan tokko hin jiru. Isin galee. Yeah. Waan tokko riilii sitti bu'u barbaada. Wanti miidiyaa kanarra deemaa jiru sirrii miti. Dhaabaallee dhaabsisaallee. Isin warri miidiyaa anamma gizeen guuradhee miidiyaa kana keessaa gale anallee arrabsanii daa'ima kiyyallee arrabsanii niitii tiyyallee arrabsanii ganda kiyyallee arrabsanii wanti ana waliin arrabsamin hin jiru sii galee akka nan fayyadne argee jennaan fe'adhee keessaa bahe. Isin garuu warri miidiyaa kanarra haftan wallaahi riili qubna gadi isin taasaa aslee. Anaafati yeroo baay'ee wali qoosna waliin taphanna garuu har'a qubna gadi isin taasaa. Dhaabsisa miidiyaa abbaa barbaade yoo ta'e namni miidiyaa irra wal dhabuuf waa waliin jedhu miidiyaa ma gubbadhu mata malee lafarra namni waa wal godhullee namni waa walii godhullee jiru. Anaafati yoo wal jaalannellee qilleensa irratti agar rabbi jaa wal nu agarsiisuuf yoo wal lollellee wal lolli kiyyaaf kee qilleensa irratti hafa malee lafarratti minim nagar yellem waree honoo namni qaroo. Har'a wanti miidiyaa kanarra godhamaa jiru. Tokko si kaasa Nasraan Mubaarak yoo wal dhaban Harargeef Jimma wanti jedhamu hin jiru. Nasraadha Mubaaraki. Wanti jaarsota lamaanii ta'anii dubbataniif illee hin jiru. Kijiba akkanaa wal jala qabina. Wal dhoorgaa bakka dhugaa jiru walitti himaa kana booda miidiyaa kanarratti namni martuu dhugaa jiru beekee haa jiraatu. Namni lama yoo wal dhabe ebaluu fi ebalu maqaa qaban. Nasraan maqaa qabdi, Mubaarak maqaa qaba, Asliin maqaa qaba, Nasriin maqaa qaba. Eegalee yoo anaafati wal lalle ani yoo gadabii dhaladhe fati diidaa dhalatte asumattuu ganda tokko keessaa wali qoodanii inni gadabii inni diidaa wanti jedhamu tokko illee hin jiru. Nasri maqaa qaba uf danda'aadhaanin atillee asliin uf danda'an. Yeroo hunda ajandaa darbatanii quufa dhuunfaa walirratti alba'anii fidanii ganda keessa dhokatuun fidanii naannoo keessa dhokatuun fidanii amantii keessa dhokatuun haa gahu. Dogongora akkasii kaleessa yoo anillee dalagee jiraate yoo atillee dalagee jiraate abbaan fedhellee yoo dalagee jiraate amma garuu yeroo ni gaha. Hundi nama of fayyasu qaba. Asirra yaada kee barbaada. Yaada kiyya barbaadda? Yoo kennatu barbaaddeet. Jalqaba irratti ilma ganda kiyyaa Haniida affeeruu keetiif galatoomi. Networkiin ana mo'ee taqabeemu. Ante keessumaa na darbe sila ana agattumata namaa nuun jedhanii riippoortii godhaa saroonni. Suusiyye thank you. Jalqaba irratti qophiin kitaabii godha. Jalqaba irratti nyaata ajajannee kennu nyaatu nu dabbare aslee harree isheetti fufatu. Jalqaba irratti ilma ganda kiyyaa akkatti nyaata kana fakkaatu hoteela kana fakkaatu geessitee osoo nan beekin kabajaa kiyyaa jecha affeeruu keetiif galatoomi. Shigala tarraafi. Isa itti aanuuf immoo wallaahi wanni deemaa jiru kana mannashaa fi madrashaa nama wallaalchisa bakkeen dubbii irraa ka'ellee hin beeku ani suma dhugaa rabbii dubbachuuf ta'uuf hin beeku bakka dubbiin kun itti dhaabatu hedullee naagalaan jiru namuu yoo ati waa jettuu
أكوان سايدي كبتة أكوان دوبا إرجتة منامن اتفاها هذا ما لايبي كانت تبقى هندو بقى أنا جرا مارة جرا وان تأفي أنكارا كبابتي أما حواثا تتي غورساتوري أوغامي كنما رفساتوري مال أرجت جرا ومثلا الرادوباتاتوري هفتامين تاني أباك أبينان تاني بيكنا أمباني عربا عن بروم سيسينياتا ونمني نما رفسو قرون قو وري نما رفسان أبارثوي قبل الهدوبة ديبيا قرأتا جرأني تمان أمتا آماتوري إسا ورّا والله لي ورّي والله لكم بتام كبار ناچو سنتا گیا فلاج قراچي لساني وان تهيفي تنروا يالي توري مبتلي غستي جولي ترتو لغره اتهيمه ورّاچي مباركين رفسوت اللي هيمه مبارك يو سر تولي نانجر ايگا ثكم تديبو ارگه جاري موتو افان وباته هندي فلجته ولت ايثتو مدوبالا ليچو اكما بقى ومانغو تو برنامج كان ايما كرتا سمبوده وليده هنديفت ومانغو وني غو سكو جيرو انت ياله لغارا كوتيت ديمي دوم فايدا اوران قبان جيرو ميديا مكانا ولي فيده يو دندايان امته برجايتو ديساني ولدي سودا galgala kanalle walit rasani turani comment yartatu furman jiru jarana isin ummata murjayatina ummata ifama gabadda yennani sheekon illa la yani sheekotarle darbani andubbi keesan keesa seenun barbado akkanumatti ummata murjayisa jirtani irriba dhogaartani wali kaasa jirtani isin hundu ifama gafadda dhuga ebelu qaba wani jedhamu sun namni dimbara walitti qotan jiru jirra walloltani akkanumatti hawaasa viidiyoo tokko hojjedhaa dhiisaa uummanni wal dhiisaa jennaan jarri hin fudhatamne gasi sheekota galfatanii sheekota illee harka diidaniituma yaa'anii homa akkasiiti dubbii nama miidiyaarra deemaa jiru kun garri qabatan tokko hin jiru garri gortuus hin jiru ka qabattus hin jiru cadhifteetuma laalu yookiin akkuma kana miidiyaa dheessu malee kaaqimee Patricia. Asli awan kalal wata ka wala dun fa men shin goran jiro kid ebalo dan jiro mannim yuhum mannim atille boro ana ma fakenya ufuma fakenya si kasa ani dalata arsiti o amantin ki islam si gale an harda gafa nagaha anjiru kana yo arsi hin gurmeysine yo arsi hin ijarre ummata arsiti yo angone boru gafa namni oromo ke sabaye naragate an arsi na birmadda jechu hin qabu boru ammo arsi ka kalesa in ijarin boru ijaru bulemu hin qabu sirri miti wonta kana ihe የዱሮ ፋሽን ነው የተበላ ፋሽን ነው የማያዋጣ ፋሽን ነው ሲገለ እርድና ፈካተ መለ ፋሪነት ይላል ቸከናቆ አኒ ዮ አርሶ መኪ የጃለደ ፉመት አርሲቲ ቆቀመ ቀበዮተ ጋፉ መነመ ሁንደ ወሊኑ ነጋ ቀቡ አዋሰ ኪየ ኢጃሩ አዋሰ ኪየ ከበጁ ዮ ካን አሞ ጋፈራ ሽቶቶለ ወይ አሞ ወና ጎቴ ካቴቲን አማ ባር ዋቱ ጅራ ቤታ ፋሽኒ ዱፈ ቶኮ ጅራ ፈከነፊ አና ሙባረክ ዮ ወሎለ yoo dhufne ana mubarak araaramne warri gaaf dura ana lolaa ture natti kaa warri mubaraki lolaa ture isatti kaa anamma galgala kana san hubadhe hin didan wallahi amma dubbii kana mubarakillee fixuu hin danda'u maaltu jira beeyta mafaqqal mangistii irratti gaggeessa waraanni isaa hin dhageeffadhaan hundaa jira deemee beeyta nu dhiiftee araaramtee bakka ati seentu silaalla nu siraggaxa jedhaniin achillee akkas jedhaniin daarekti hoggantoonni lamaan wanni harkaa qaban tokko hin jiru obbola paarlaama murteessu malee ta'u jechaadha lama taaraqim akkuma faannoon abiyyi hidhachiisee biyya haa eeduu hidhachiisee mukatti galte kana amma yoo mubaarakii fi warri akka nasraa kun araaraman waraanni mubaarak bosona seen asillee bosona seen kaseenu kudheen nutti dhukaasa jaratti dhukaasa jara hogganaa turetti ani waan akkasii hubadhe beeyta si gaafadhe kanaaf dhagaye mubaarakan na dhagaye awwaan hubadhe raasitti mubaarakillee dhagayaa jira kun asirra jira tooppii jira na bira ila nasrii dhagaye mubaarak hiriyyaa keetti hiriyyaa kiyya hiriyyaa baabati mubaaraki rakko mubarak maalinni qiimii garatti qabatu yoo ati dhuftee waa itti himte
كما أبرر وايت مثلا أمو ذا تدولته أصلي شرة تشريتين أمو ملايبينه يوان اللي النظر نكين إنه تقولوا مبين وأنا كذي تبان تبتي وأنا من كذا تتيمو إيسوكا بايج التيمي أتلا بالبلد توكو كان لما فا وجولن تنجا يو برباد أمة كان يو كباجا كباتن أمة رأتان كان مسكين نيثان جا تكون كومنت يلتك ولين بولو إنه ميوت ولين غونه غاندافلا غون أرب سنة شيكو تنتك كيسنة هايو تكبري باتنين أرب سنة يو بربادن يو كباجا أمة أفيك كباتن سيغالي متي ورّي أج مباركين أرب سوس مباركس غباني فيديو هجچو أمة كين واني ولولانشي سدينبارا ولتين تابنه نا دبيك يخانا جيفنا نو جارتي والجلان فرنه مالك والجلان هنه دينبارا ولتين تيبنه غاندا توكوتين دلنه غرغري ميديا تولي نبوثه بقى أما ابنو أغاو إربا يسن أوغو كينف ولسن فيشيسو كينف ديفا ما يوجران وبالله الكريم نثري نامني دبين انتمتي يجو فكينا وتوكو سيكات غافا كمال في داود ارترات رسل أمني ولقاتي في كارثي كمبر ورا بوكسي في الكاور رياضة جرا بالرقم مدي فاسد ثم يفنون بر ورا كاواو تك أنا سيجارمي أما غافا كان داود إبساتي بروفيسور مرارا جواري بكتوكو تجارتي يوكين سانغاكالا يوكين نكالا جريسان كانيتين ديمنا ولين ياتري سورا وجيكان نمني وغا ميك ولين اودا توري والعربسا توري عربني ولغا في ارثي والعربسا توري ور كمال ديغرو في ور داود ديغرا توري والعربسا توري وغا قران يولين اچومان بديجچو بلا كان كقبنه سودان دو يرو كنتي نصر مبارك يقف جارسمان جرى قبل تو كجرو جارسمان هندن ريم مالف جارسمان نمني والله لكون نما توكومي نما لمامي نما سديمتي نما كوماتم هندو ما نبرته تو مسورا كي اك غلبته سبرتا غلبته تو سبرتا غلبته تو سبرتا استاذ آسا كنا كل فجيب نلا في قلة نسيت القطر نسيت نلا درا شوري وراني وراني كانوا ما ناس فتشي ما ناس فتشي ما نفتشي. جانا بس كده أو إذا كنتي تقرأ جردا أنتو كمان تقرأ جردا شو برباد واتو كوسيتي بان وراني لغا إيش كان ربي رب شلاف وانا ما دي والله العظيم ربي ورانا ربك يانا إجارين بيكم مالي وراني أنا جت شهيدة تنا بقول ما سيبنا جرتي وراني أنا سنين أشيء سين بباس يجرا تنبودين سالبت دابدا إلا كلنا والله وبالله أولا كلا هم بيكم أتو نمبت في نتابع والله العظيم نما تكون سنة نقول إنجيل أمس يوكت الرجال وبليواني المانو ربوت هندلو على كانجي سنجل دولا دابا نركوتين دولا دابا بكا نركيان مبارك السلام عليكم وعليكم السلام نخشى لا الجل كبا يادك إنه بتي أنا أصلي رأيي كجرا جرا أما كجارسو ما تتلو سلطان أتلي جارسو ما ميتين هكذا لا نيجي ناتيرا يادك يا في تدومين رجع فد جل كب أتلي أك مبارك يتتي وفا كيتي مبارك بكبوت عمله أوف بكبوت عمله نما تقول لي بكبوت أنا اللي أك نسري يتتي نسري أنا اللي بكبو عمله نما تقول لي بكبو كان يشون نمني نجالة نمني سجالة نمني سدين كسيفته نمني ندين كسيفته هنجرو جتشود آمت أتلي نما سجالة قبل نما سدين كسيفته قبل أصلي اللي أنا اللي نمني كموني قبل جارو يوركو وي أمامه وانت كن أكهم ببل لأنه responsibility قبل نمني كم نبى أفوري سجالة تاو كم تاير لهم يسوي لجنو تيك توك أنا رتي نمني ميلين توك توك أتوك سجالة تاو المناماتي نما كان رتي ريسكي فرطو قبل اتجاهه تمام ما فرطو قبل نمني سجالة دي مقول mistake ini adalah guf awal saya istiqamah tamansi. Tanap akarakko wahin umamne. Ati warana kuma toko general ayo tate. Warana kuma toko hogan tatanan. Warani kan kekun akka oru namati timbun akka nam kabenya nama insaf netiti akka shi halak adit tate oganu danda una kabda. Singale follow kan kekan kesa kasi jala tujura kasi jibbu jira
Kayoo ati tuqamte ammoo deemee bakka biraatti waan biraa balleessuu jira. Wanti akkanaa kun ammoo qoosaa isinii fakkaatuu danda'a. Gaafa ammoo namni itti nadaamayyuu jira. Siigalee har'a yeroo uummanni Oromoo meeqa dhumaa jiru kana keessatti kaleessa anarratti illee ajandaa kaasaniira. Sirratti illee asii irratti illee ka'ee jiru. Siigalee namni arrabsamin hin jiru. Arrabsoon haarawan eegalle. Atii fi Nasraa wal dhabdan jechuun Oromoo minaa gabbaa. Wantummaan Oromoo ga'e maaltu jira? Oromoo makana maaltu dakalame? Maaltu Oromoo irraa bada? Nama lama kaleessa kaayiroo waliin nyaataa turtan, waliin taphataa turtan, waliin akka fedhanii caffaraa turtanii. Har'a yoo isin wal dhabdan wanti Oromoo ajandaa ta'u maali? Wanti Jimmaan galche maali? Wanti Harargee galche maali? Yoo ati fafarsoo wal dhabde Arsii maaltu galche? Jimmaan maaltu galche? Dantaa keessan tiktookaroota dhuunfaa wallattan akka nama miidiyaatiin akka nama biyya alaa jiraatu tokko quuftanii quufatu wal nama dhabsiisa waan ta'eef quuftanii wal dhabdan. Kanaaf ajandaaleen akkanaa yoo ka'u maaliif gandatti gala? Maaliif gara naannoo deema? Maaliif gara amantii deema? Yoo waan dhugamaan uummata jaalatan taate waan kana maan dhaabne isin maaf harka keessaan fudhanne? Maaf akka 7-15 babal'atee wanti kun deemu gootan? Uummanni isin hordofu kun akka riiskii isin irraa fudhatu itti gaafatamummaa akka qabdan beektanii jechuu barbaadu. Dheengadda ragaa kanaa sii dhiyeessa Mubaarak yoo an dogongore Nasrii waan kana dogongorte naan jedhe. Dheengadda gaafa haadha manaa kiyya arrabsanii daa'ima kiyya arrabsanii ani miidiyaa kanarratti gadi ba'ee deebise. Na taazabaa yoo kijibde amma tana gurra irra kijibde naan jedhe. Guyyaa takka akka ilma dhiiraa gabbayee ofirraa dubbadhee guyyaa lammaffaa viidiyoo waraabee ankaleessa iyyuu haati manaa biila mataanii kakadha si galee miti. Isum dhugaa rabbi dhugaan dhugachuu. Takka mube aboosii wajjin kaleen dhukkubaa ture. Maa kophaa kee akkana goote jedhee beeka. Takka gargaarsa mana kee seene namni naa olleen argate jira. Jaha yoo jette jaha buusa hin beekta. Tapha gaazitiitii fi gargaarsa irratti namni aslii moo hin jiru jettee atuu gilee meeqa ragaa ba'aa turte. Rabbiin shaahidi. Gargaarsa mana keetiitti kalee dhukkubsadhe. Kaleen na dhukkube bashita nyaata jechuudha. Si galee miti. Osoo nama hinaaffaa qabu, jibbaa qabu, warra si jibbu deeggaru taate mube kunoo waliin gargaaraa turre. Maaliif galal keessaa nu goote ofii abbaa miskiinaa taate nuti tasaadaabii taanaas hin jedhe. Takkaa kophatti siin hin jenne, takkaa dubbiin qishinaan siin tuune ammallee ka barbaadun. Ati rabbi kana caalaa si haa bal'isu. Nama namarraa fuudheetiin gargaaru miti. Inshallah miliyoonera kiisa ofiitii baaseetiin miliyoonan gargaaru ta'e. I don't care akka kiyyaatti dhimma qaban. Hin beeytaatillee kana yoo amma ijoollee gara kenna wallolaniif rakki shakkii qabaate malee hin beeyta kana eenyuma olittuu akka namatti hin dhaabne yookaan akkasitti akka hiriyyaatitti bakka Nasriin jirutti. Sa'aatii ammaa kanarraa eegale. Anu ijoolleen sitti dhiyaatan baay'eelleen waan natti bilbilanii wallaahi nama sheekaa ka boo'ee reefii kana sila Mubaarakiin kun wajji nyaattee wajji dhuyde yoo irra goruu dadhabde maaliif yeroo kennitee fi mana dhayxee sa'a 2 sa'a 3 kennitee fi bira teettee akka hiriyyaa hojjanii tokkotti hin qabanne maan gorsine nama boo'ee maqaa rabbi boo'ee naan jedhe jira wallaahi namni lama namni si jaalatu jechuudha reef kana haga gatsine irraa ati nu facaaftee buute si galee miti an namni natti bilbilu Mubaarakiin qabi kanaan jedhu malee kunoo qabrii qabaa Mubaarak namni naa bilbilu Mubaarak hiriyyaa keetii tolus badus qabii malee namni Mubaarak balleessa hin balleessina wallaahi rabbina shaayii namni naa jedhu tokko yootti bilbile yoo jiraate si bira yoo jiraate baasuu dandeetta ati silaa ka beeratu baasuu eegalte takka jedhe anamma wanni ragarratti akka hiriyyaa wajji nyaate nama galata wal biraa qabu ina afaan qofaan ati gizema sukkaara sitti ka'e rakkoon kee maal beektaa sukkaara sitti ka'an laayivii galta an barree fillee sitti hime osoo anamma asitti waan mana yaalatiin dhaqu dhabe yookiin seenaan rakkatte rakkoo kiyya akka si malee nama tokkotti hin himanne hin beektu ati Mubaarak qabrii qabda waan deengada maazanii baaftan beektu. Laa nan beekaa dhugaa isa kanan dubbatini nan beekaa anamma waan keetiin kana beektu. Kana keetiin dhugaa sittan gafee. Walaa dhageeffannu xaalqaan seenina wanti gaara. Asliittan gafee gara kanaan. Garuu akkati keessan jirre dhibbatti kumatti nan beeka qalbiin godha beeka bal. Amma waan tokko nama cunqursa malee. Anaa keessayyuu jiraadhu. Keessayyuu haa jiraadhu. Keessayyuu haa jiraadhu. Ani yoo keessallee jiraadhe nama sodaa qabu miti waan jedhe nama ifatti dubbatu. No problem. Sihii hiriyyaa kiyyaa miti nama humna qabu gaafa dhiyoo kana doolaara kumaan si ajjeesisiisa. Abduu sen jedhameeyyuu innaatin lubdaa kootu na ajjeesee nama mallaqa miskiintitti fuudhe ani. Warra leenca fiti lola warra lola jedhamsanuu ati hin beektaa iccitii hundan baasu. Eenee donkee hin beektaati. Si galee fiti.
Ani nama lubbuu xiyya tararraa haajaa takka qabne rakkoo miti sanitti. Uumaa miti asitti dhufanii ammoo si fannifna. Si fannifna moo hin callifta yoo naan jedhan na fannisi nama namaa jedhu. Ila an amma kaati garaana nyaatti maa inni beektaa? Miskiina garaa waan qabdu.